Rabicho itu le jawab udah gadode bau fira otakiti Asha marka fune dawatu tafi kabajamtoota keenya amma keetti argamnu jechuudha bakka kanatti argamna waa malee miti kaasofne akkuma argitan jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota keenya waan hin taane wayii keessa jira kun olaalaame bosona wantaa keessa jira hallayyaa keessa hin jira hallayyaa kana keessa amma maalillee kanas kuno tiraasiitti tiraafatanis kunis minxaafidhaa garra salaatanii qabadhee deemaa jira na duuban immoo hiriyootii jira akkana kuno warqii baasuuf deemaa jira daa'imandi barbaanne jedhanii takkaatti qilee keessa na oofaa jiranii akkana jirra kuno amma dura asitti asii argine jedhaniitiin yoo ani bira hin jiraanne ka hin danda'anii hin baasanii akkana kale airporti jira arra kuno jira me ma jettere jira jira kale airporti finfinne jira arra mo airporti asii kana jira kana kuno akkuma argitan kanallee kun taphataa biyya kamii fakkaata kuni xaasaan kun aboo ati maal baattee deemsa maali kuni maaliin ciruu deemta warqii baasuu deemta warqii wayitu qilee kana keessa jira jedhanii hayye san barbaacha deema akkana kun inshallah yoo rabbi jedhe itti ba'uun kennan oolu daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa kalee eerpoortii jira eerpoortii boolee jira har'a moo warqii baafna jenneetiin bakka kanatti argamne akka inni ol fagaatu laala bakka kana teenyu kaasitti haa qonnu kottaa asitti qonna lafti Itoophiyaa akkanatti akkana eerkoriidhaa asiin jammara laala bobaa kana jala akkanatti deemna kana jalatti argamtee kana jala as jira kana jala argamaa jedhama jechuudha asii olitti kun hagan ol dheerataa jechuudha gubbaa isaan irra jirti dacheen kun gubbaa kanarra ergite himti daawwattoota kee mee nama maraate malee maqilee kana keessa maaltu seene akkana dhuguma maraatanii nallee maraajitan kalee eerpoortiitti argamaa irra kun yoo argitan immoo kana keessatti argamaa jira waan jabaate kun daawwattoota kiyya laala amma nuyi daa'imandii fi warqii baafna jedhanii irratti kun akka argitan gubbaa kanarra ammoo waan nu dhufaa jiru osuma walirraa laalla mee lafa kaayii qottoon kun akkuma argitan jechuudha gubbaa sanirraayi haga inni fagaatu laalame kan achirraa fuudhuu deemaa jiru kun akka sodaattee eebadee jedhaa jirti laalame daawwattoota kiyya dubartoonni kana keessuun eebadee yoo jettechi gubbaa kanarra daawwattee warri ammoo gaara yamanii keessa deemee taree maalaa jedhu warri taarifa deemu maalaa jedhu jarru eebadee hin jenne daawwattoota kiyya laale ni argitanii miti daawwattoota kiyya laale kunis laala karaa olii gad deemeen beeku karaa baarras deemeen beeku cinqiin agarre mee horii ati dhaqe kana laalamee akka jiru hin qal'atee miti akka qal'ate kana hin jiru kun gaara udiillee irra deemaa ture warqii barbaade waan deemnu nama sadii wal gubbaa jira laal nama sadiitu wal gubbaa dhaabbatee afraffaan gara olii san jirti iyyuu mee mul'adhu taasisinoo ta gubbaa ina kun akkuma argitan gubbaa olii san argitan gadi hin deemne bareeduuti hin kuftaan yari nyaatanii yoo kufan illee deebi'ati xiqqishu akka kun akkuma argitan jechuudha ati kana isa barte kiyya akkanatti gaara koruu dhiisi yaman jettamoo asiin karaa wannaa kana baantamoo gara suudaanii kana baantamoo biyyeetti buqqisee hin jeebar biyyatti waliin geetta jedhanii biyyi silaa waan taane gaatollee biyyi silaa baraa jedhamte tun takkittiin na jalatti nafne bar akkaan qal'adhu na lalaaltu furdinni iyyuu sababa kanaaniin akkatti furdadhee narraa dhume jechuun baatu hottu hin jeebar rubutiin kun yoo akkana sodaatee jira gara raawwan Allah lafa dhee kun xaasan kuni waa sodalleen qabu waaqni deeme san deeme harmuuzi tuqabaa fi malee meeshaa tokko balleessuun kaawwan namni namaa ta'a aami wajjumaan nutti haa tolu isinitti haa tolu osoo hin taane subscribe godhaa jiran daawwattoota kiyyaa subscribe godhaa akkana kun akkuma argitan kun gaara gubbaa fiigaa jirti adeemtu dhiisa akkana daawwattoota fi kabajamtoota keenya sagal irratti bilbilaati akkana wal agarra kiyyaa xaasaa kottu kaa kuftee booda warri waan biraan gaafataati kunoo deebi'ee jira kiyyaan isin argitan kun illee karaa deddeemeen beeku akkana hindi alla surreen akkam jirti akkasiin itti daalachooftu gara gadii kana osoo na laaltanii ana ta'uun beeytan iyyuu sila addaan nama biraa fakkaata gara gadii kana kunoo si gaa kottu afaan kamaan nuti kottaasi
Daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi isiniin dagadhee dhiifama narraa taati. Amma kan itti argamne jechuudha. Asuma qilee kana keessatti argamna. Dhugaa dubbachuudhaaf daa'imman osoo hin taane anuma na bashannansiisuuf bakka akkanaa kana na fidanii waan tokko tokko hin yaadatta jedhanii yeroo daa'imummaa jechuudha bakka akkanaa kana taphataa turre saniif na yaadachiisuuf jecha bakka akkanaa na fidanii akkana hiriyoota kiyya wajjin jira. Akkana fakkaatti kana keessa ba'uun immoo baay'ee rakkisaadha. Inni jabaate. Amadoo. Ni daawwattoota kiyyaa maal jedhan? Akkam jirra jirtu akkam daawwattootaa fi kabajamtoota Kuush 5 Show. Kuush 5 Show Studio. Baga jiraattani tanaan duratti gaafa takka illee taate wal arguun keenya oolle har'allee kinoo deebinee jirra. Akka kana akkana fakkaannaatiin isiniin jenna. Oromiyaan akkana fakkaatti kinoo waan akkana kana qabdii qabbana qabdii. Akka argitan kana kinoo waan akkana babbareedu kana qabdii goda kana qabdii. Achi jala laali bakka waan sun bahu kinoo asirraa waan akkasiisan babbaasnee fayyadamaa jirra. Waan akkanaatiin isiniin jenna waan barbaadan irraa nu gaafadhaa biyya keessa waan isin barbaadan isinii dhiyeessinaa wannummaan dhabamee yoo jiru wanni guutuun nu bira jirtiin isiniin jenna. Akkasiitii kinoo akka argitan kanatti tagaa waa itti jarri. Warri akkana. Okay, daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a sirriitti faa jedhaa jira. Sammalee miti asistis na biratti argamaa na duuba kanatti waa'ee karaa baaraa kana wanni irraa beeku hin jiru. Sammalee miti ka. Asillee na biratti argamaa. Diizaayinii uffataa na biratti argama. Daawwattoota kiyyaa waan ajaa'ibaa argeetiin. Isaan na biratti argitan kun jechuudha abbaa diizaayina uffataati uffata aadaa fi Afrikaa walumaa galatti diizaayina Kuush walumaa galatti ni hordofaa ni hojjetaa jechuudha. Karaa barbaadaniin argachuu ni dandeessanii. Har'a anumatu firii isa gochuuf jechuudha bakka akkanaa kana isa fide jeerris osoo na fidanu osoo inni faana fiduu jechuudha bakka kana isatti nu fide illeedha. Ani immoo isa fide abbaa diizaayinii kana guyyaa hunda makiinaa kee kana mee guyyaa tokko tokko asirratti yaada tokkoon naa dhufe. Bootaa bareedaa fi bootaa fokkataa deemanii laaluun diizaayinii argadhe amma diizaayinii dhufe jira amma sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Diizaayinii akkanaa kana si hodha kanaan guyyaa lama booda diizaayinii malaga kana fakkaatu eeggadhaan jedha. Akkana kunoo daawwattoota fi kabajamtoota kiyyenna kunoo kana rakkoon abbaa diizaayiniitiin namni nama diizaayinii qabu yoo walii gadi hin deeme rakkoo beekte simarratti ilaalu foormulaa dalagaa fakkeenya yoo yaadattan dur jechuudha faranjii fi chaayinaan gaafa biyya kana dhuftu. Abbootiin keenya surree ciccitaa jilbaraan ciccitee isaanii irratti hodhataniitiin ittiin qotan argiteetiin faashiin akkanaa kana maaliif hojjannee finne jedhanii amma surree an ofirraa qabu kana laaluu dandeessan laala surree akkanaa kana jechuudha keessatti hojjetanii ni gartanii miti surree kana jechuudha duraan abbootii keenyatu harkaan irratti hodhaa turanii chaayinaan immoo irra deebisteetiin faashina gootee nutti fidde jechuudha akkasii ammallee abbaan diizaayinii illee waan akkanaatti dhiifa manarraa taa'atii kun har'a waan akkanaa kana fa'aa jira barcaa jedhame. Akkasii daawwattoota fi kabajamtoota keenya ka argamu ammas jechuudha abbaan diizaayinii kunis diizaayina laga kana fakkaatu isin hodha jedhaa jira. Waan jabaate ka kunillee guyyaa lama booda jedhee jira. Waan jabaate kunillee. Deebi'ee ni banamaa isiniin jira baga nagaa naaf taatanii hayyamee yaada qabdan abbaa diizaayinii mee waa'ee diizaayinii kee kanarra. Ammaaf akka gootu guyyaa kana afaan hin kaanne guyyaa lamaaf irriba ajaa'iba rafaa ture ji'a sadii muluu rafne jechuudha. Waa'ee uffata waa'ee irreechaatti irratti hojii waa'ee irreechaatti fi miidhaa guddaarra jira ture. Guyyaa lama irribaan kaane jimaan agarre amma qama uttiin jira yaaduma kennuu hin danda'u mana dhiisin jira. Barcaadha jira jetta? Eega birqaanee booda deebitee gaafattate immoo yaada. Tole abbaa diizaayinii kiyyaa isin hunduu galatooma baga nagaa naaf taatanii. Dhiifa manarraa ta'a daawwattoonni kiyyaa waan akkana bareedu kana ni gartanii jire. Warqii jechuu ni dandeessanii warri. Kana amma xiqqoo anillee irraa bubbutee lallaala. Achi booda walitti deebinaa turtii gaarii isiniif haa ta'u isin jaaladhaa isin kabaja. Subscribe like gochuu hin dagatina. Bakkuma jirtanitti nagaa naa ta'a. Kunoo akkanatti afaan wal keetti laala. Horiyaan akkatti afaan wal keetti. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya nagaa naa ta'a isin jaaladhaa isin kabajaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haa baay'atu. Booda walitti deebinamee anis afaan guuttadhe. Rabichoo ittulee jawaabuudha gadoodee bahuufirra. Oota kiti.
Ajamar ka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya turtii yeroo muraasaa booda walitti deebinee jirra. Barcalleen baay'ee namatti tola. Kanaaf akkuma argitan kun akkuma warra Arabaatitti gaawwa maali ka jedhan hunda jira laal shaayi gaawwa hunduu jira. Akkana zanaa jedhaa turre hedduu namatti tola hedduu nama gammachiisa. Turtii bareeda ture. Kanaaf egaa akkuma argitan akkana jira kaa kun bakka babbareeda jira. Morkii babbareeda ture tapha babbareeda ture. Bakkoota babbareeda jira jechuudha. Kanaaf akkuma argitan ni gartanii miti hedduu miidhaga laaluu dandeessanii jechuudha. Bakka babbareeda jechuudha. Akkuma argitan hedduu namatti tola. Anuma asirra bahuu hin danda'u laala akka inni bareedu. Gubbaan kun immoo laala haga inni gubbaan ol fagaatu. Anuyyuu anaa dheeraa jettanii kun akkanatti hangana ofii walitti ilaala. Bahuu miti anaa sadiin takkaas walirra kaanii hin baanu. Bakka kanatti qamaa ture. Ni gartan hiriyoota jallee kun akkanatti as jiranii na bira jechuudha. Mee haalli turtii yeroo muraasa booda walitti deebinee jira. Tapha baay'ee babbareeda taphanne. Mee diizaayinii irraa maal barattan asirra? Asirraa diizaayiniin baranne waa hedduutu arganne. Waa'ee ijoollummaa hoo yaadanne asitti?
Waa'ee ijoollumallee yaadanne tokkonumaayyuu waan duratti isin agarsiisaa ture. Kun akkuma asitti argitan kana boqqolloo xabbasachaa turre gizee duraanii nu waddina jechuudha. Asheeta guurannee akkanatti waddinee kanallee arginaa yaadannoo nuti ta'e. Kan dabalataa immoo waanuma adda addaa waan fakkaatan waan bareedoo asirratti diizaayinii fakkaata keessumaa gaaraa yoo ilaaltu. Dhugaadha. Kun hojii irratti immoo galuufama yeroo gabaabaa booda guyyaa muraasa booda. Kun uffannaa tishertii isaa yookaan gadhiifna jechuudha. Yoo waaqni jedhe yeroo dhiyootti. Inshaallah nu arguuf teessanii kana fakkaata. Yoggaa aaree fiffiinee waa taphannutu jira. Yoggaa mukkeen fa'aa ol baasuuf taphannu jira. Ijoollummaa keenya yaadannee baay'ee nutti tole. Kanaaf angara kiyyatti hedduu natti tolee jira. Naannoon kun immoo nama sodaachisa. Maanni qaqqee jedhamu? Allaatti. Oke, as jirtan jechuudha. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya kana fakkaata. Hedduu namatti tola. Ani sodaadheen jira gidduu kana keessa deddeemuu beekte bosona keessa deddeemuu urgadiis baay'ee tureen jira. Akkana kun daawwattoota fi kabajamtoota keenya kun ni gartanii akkana jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee bosona qilee keessa laala kanan sodaatu osoo keessatti guddatee na fakkaata jiru. Kanaaf daa'imummaa keenya ay inseenaa jedhaa irti godhee biyyaabee. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya turtiin guyyaarraa ana hedduu gammadeen jira. Hedduu natti tolee jira. Kara gootitti ka'anii baay'isee gammadeen jira. Isinillee baga gammaddan ka. Hayyee daawwattoota Kuch 5 Show Studio hundi keessaniyyuu galatoomaa isiniin jira. Ana oolman guyyaarraa baay'isee na gammachiisee jira. Barcaan guyyaarraallee hedduu natti tole. Guyyaa kaleessa magaalaa Finfinnee boolee ture. Bararaan kiyya waan naaf hin mijaatiin garana deebee yoo duraa karaa Ameerikaan deema jedheetiin iyyuu isas yeroo dhiyoo keessatti naaf mijata. Daawwattoonni kiyya warri na jaalata warra Ameerikaa jirtan achitti wal agarraayyuu kunninis akkasumatti onlaayiniidha wal agarra. Gaafa achi dhaqe immoo biyyoota biraa deemuun immoo baay'ee salphaadhaan hin deema. Du'aayi naaf godhaa isin jaaladhaa anarra immoo waaqni isin haa jaalatu kunoo ba'aa jirra. Kana fakkaata. Bakki kun immoo bakka ajaa'ibaa wayiiti. Baanee jira kun. Kunoo laala. Kunoo daawwattoota keenya gartanii gidduu kana keessaa baanee amma. Kunoo jarree ba'aa jirti. Golba kana keessaa baanee jechuudha. Qilleensa duniyaas irratti baanee jira. Kan itti argamnu asuma jechuudha. Gaaraa fi waan garagaraatu jira gubbaa kanarra laala. Kun immoo karaa baaburaati. Ka gara caanutti argitan jechuudha. Gama caanutti karaa baaburaati. Akkana jirtu jechuudha. Ni gubee? Ni gubee? Daawwattoota kiyya silaatiin gammachiisee viidiyoo na jala tarte. Asiin immoo gadoo san ka argitan kunoo asfaaltiin guddichi gadoo sanitti argama. Xiqqoo isinitti mul'atu baajaajii fa'aatu achirraan kutaa karaa guddaadha jechuudha sun karaa argeessu. Akkana gaarri gara caafamatti illee mul'ata. Ana duuba illee gaaratu jira. Akkasii isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota keenya bakka babbareeda bakka deemu hundaa isinii waraaba. Naaf jiraadhaa isiniin jedha. Qirincaafiin karaa gadi kana jechuudha. Ka gadoo achi gaditti mul'atu sun jechuudha. Akka kana ka maal siin jedhare achi keessatti nama hedduu jira. Akkasii nagaa naaf ta'a isin jaaladhaa subscribe gochuu hin dagatina. Share gochuu hin dagatina. Bye. Nageenyi keessan isiniif haa baay'atu isin jaaladhaa isin kabaja. Nagaa naaf ta'a. Bye. Karabichoo ittulee jawaabuudha gadoo deemaa ofirra.